Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa fi kibba bahaatti waraana Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad adabaa jiraachuu himee jira. Woboon lola jabaa zoonii giddu galeessaa fi kibba bahaatti gochaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 100 lakkaa'aman barbadeessuudhaan hojiin ala godhee akka jiru himee jira. Qabsoon hidhannoo waraana bilisummaa Oromoodhaan gaggeeffamaa jiru yeroo oowwuudhaan qeerroo fi qarreen Oromoo wobotti makamaa jiran kanatti ammoo tarkaanfiin waraana murna Biltsiginnaa irratti woboodhaan ammoo fudhatamus jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa Shawaa kibba lixaatti aanaa ammayyaatti tarkaanfii waraana Biltsiginnaa irratti fudhateen 30 ajjeesee 18 ammoo madoogachuus himee jira. Akkasuma lixa Shaggar naannoo magaalaa Finfinneetti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen waraana Biltsiginnaa garii ajjeesuudhaan garii isaanii ammoo madeessuudhaan meeshaa waraana hedduus irraa booji'ee jiraachuus ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Arsii lixa ona Shaallaatti loltoota Biltsiginnaa 26 ajjeesee 15 ammoo madoon adabuus beeksisee jira. Akkasuma ona Habeen Arsii magaalaa Guljitaatti ammoo kaambii humna addaa Oromiyaa guutummaatti barbadeessuus ifoomsee jira. Lolli jabaan humna mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon yeroo raagame yerootti humna mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan injifannoo gonfatee bakkoota hedduus qabachuu itti fufee jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad kanaan dura jiddu galeessaa kibbaa fi lixa Oromiyaattis bobbaafamaa turan. Hedduun isaanii ammoo kan dhabaman yommuu ta'u, humni haaraa yeroo ammaan tana bobbaa jiranii fi kanneen ammoo kanaan dura bobbaafamanis otoo nafin waraana bilisummaa Oromootiin barbadeeffamaa jiraachuunis himamaa jira. Diitee kufaa Oromiyaa fi humni addaa Oromiyaa hedduun isaanii ammoo guutumattuu gandoota baadiyyaa Oromiyaa fi magaalota hedduus gallakkisuudhaan duubatti baqachaa kan jiran yommuu ta'u, ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon bakkoota ammaan dura qabate caalaa ammas bakkoota bira haaraa qabachuudhaan fuuldurattis adeemaa jiraachuu beeksisee jira. Lola jabaa yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo woboon jiddu galeessa Oromiyaatti gochaa jiruun opereeshinii Biltsiginnaan jalqabde kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaan injifannoo guddoos gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Lola kanaan ammoo jiddu galeessa Oromiyaatti hidhannoo gurguddoo humna mootummaarraa hiikkachuudhaan konkolaataa mootummaatis kan waraana hedduus booji'ee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessaatis beeksisee jira. Kibba Oromiyaa fi gama kaaniin lixa akkasumatti illee ammoo bahattis lolli jabaan humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiru yommuu ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo boon guyyuma guyyaan humna mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan injifannoo guddoos gonfatee saba isaa bal'aa Oromoottis abdii guddaa horee jira. Diina isaa ammoo naasisee jira. Jaarmiyaan tola oolaa MSF gabaasa gaazexeessaa New York Times hordofee ajjeechaa hojjettoota isaarratti mootummaa Itoophiyaa gaafachuu hime. Dhaabbanni kun gabaasni New York Times ajjeechaa hojjettoota koof ammoo raayyaa ittisa Itoophiyaa fi ajajaasaa gaafatamaa taasise kan jedhe ammoo hoggaa ta'u, mootummaan Itoophiyaas gabaasa kanarratti ammoo deebii akka laatus gaafatamee jira. Pirezidaantiin MSF ibsa guyyaa Kamisaa baasaniin ajjeechaa hojjettoota sadan kanarratti ammoo qorannoo ofii kootiin gaggeesseen kallattiin kanneen ajjeesan eenyu akka ta'anii fi sababni isaanii maal ture kan jedhu ammoo bira ga'uus hin dandeenye jedhee jira. Ta'us ammoo garuu adde Poolaan amma dura hojjettoonni dhaabbatichaa kunneen ta'ee jedhamee ammoo dhiheenya irratti itti dhukaafamee ajjeefamanis jedhanii turanii. Gabaasni miidiyaa New York Times ammoo akka himetti waxabajjii gaafa 17 bara 2013 hojjettoonni dhaabbatichaa 3 naannoo Tigraay keessa hojii namummaaf ammoo wayitii imalaa jiran rasaasa dhiheenya irraa itti dhukaafame lubbuu dhaban jedha. Ajjeechaa kana hordofee ammoo gaazexaa biyya Ameerikaa kan ta'e New York Times gabaasa hojjeteen namoonni kun kan ajjeefaman loltoota raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaatiin jedhee jira. Miidiyaan kun loltoota waraana Itoophiyaa hojjettoota qarqarsaa fi namoota ajjeechaa kana ammoo qoratan waabeeffachuudhaan gabaasa hojjete keessatti hojjettoonni sadan kunneen loltoota baqachaa jiraniin ajjeefamu mirkaneeffachuu hime. Haleellaa kanaan kan ajjeefaman qindeessaa itti aanaa
MSF kan turan namni ganna 31 Yohaanis konkolaachisaa ganna 31 Teediroos akkasumattillee waggoota dheeraadhaaf ammoo qarqaarsa tattamaa irratti kan hojjetan lammiilee Ispeen Maariyaa fi gama kaanii guyyaa jarri kun ajjeefaman kanatti ammoo buufata isaanii Abbi Addirraa kara kibbaatti namoota waraanaan miidhaman barbaadanii qarqaaruudhaaf imalaa akka turan hojjetaan dhaabbata qarqaarsa namummaa tokko miidiyaattis himee jira. Sa'aatii 9 irratti mandara Shawaat Hogumaa jedhamu ammoo qaqqabuudhaaf kiiloomeetirii 2 wayitii isaanii afutti ammoo konkolaataan laandii kiroosaa isaanii konkolaattota waraana mootummaatiin gara kallattii walakkaatti ammoo adeemuttis qaqqabe jedhan. Taateen kunis ammoo kumaandara diviizhinii 31ffaa kan ta'an Koloneel Taaddasaa Baqqalaatti gabaafamu. Loltoonni waraana mootummaa bakkichaa ammoo turan 6 Niiwoork Taayimsitti himanii jiru. Otuma ammoo isaan konkolaataa keessa jiranii dhukaasni kan itti baname hojjettoonni MSF kunneen ammoo lubbuu oolfachuudhaaf konkolaataa irraa bu'anii dhumarratti garuu Yohaanis Teediroosii fi Maariyaa loltoota raayyaa ittisa mootummaatiin dhiyeenya irratti itti dhukaafamuudhaan ajjeefamu ammoo miseensi waraanaa Girmaa Mogas jedhamus Niiwoork Taayimsitti himee jira. Loltoonni mootummaa miidiyaa kanatti ammoo dubbatan kanneen humnootii Tigraayin booji'amanii manneen hidhaa Maqalee keessa jiranidha. Niiwoork Taayims loltoonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen ammoo kan yaada isaanii nuuf kennan dhiibbaa jala jiraachuu isaanii ammoo mallattoon kamuu kan mul'isus hin jiru jedhee jira. Niiwoork Taayims dabaluun akka jeetti hojjettoonni kun ammoo akka ajjeefaman ajajaan murtee kanas dabarse adda waraanatti ammoo lubbuun isaa darbu maddeen irraas dhagahee jira jechuudhaan himee jira. Konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fi boba'aa fe'ansa maraarraa ka'uudhaan gara Maqaleetti imalaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Ibsa waajjirri ministeerichaa baase kanaan konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fe'an 20 fi kanneen boba'aa fe'an ammoo 3 guyyaa bitooteessa gaafa 17 bara 2022 karaa Affaar Samaraarraa gara Maqaleettis imalaa jiraachuu himee jira. Akka ibsa kanaatti ammoo fedhii deeggarsa namummaa naannicha keessa jiru ammoo guutuudhaaf guyyatti konkolaataawwan deeggarsa namummaadhaaf fe'an 40 gara naannoo Tigraay akka imalan ni taasifamus jedhee jira. Hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanom dhiyeenya kana ammoo yeroo kanatti kutaa addunyaa kamuu caalaa Tigraayitti fayyaan namoota sadarkaa yaaddeessaarratti argamas jedhanii turani. Dr. Teediroos ibsa roobii kennaniin dhaabbanni isaanii qoricha meetirtoonii 95,000 gara naannoo Tigraayitti ammoo geessuudhaaf hayyama dhabuu isaatis dubbatanii turan. Ibsa Dr. Teediroos kan ammoo hordofuun mootummaan Itoophiyaatis deebii kennee jira. Akkuma nama kamittuu ammoo mirga wanta argan sadarkaa isaatiin ammoo ilaallatuttis ibsuun ni eegama. Haa ta'u malee wanti kun hunda galeessa akka ta'u fakkeenyaaf wanti Tigraay jiru ammoo naannoolee Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatamuu isaa kaasuun ammoo haqa qabeessa ta'a jedhee jira. Mootummaan Teediroos Adaanomiif ammoo yoo deebisaa laatu akkuma Tigraay keessatti namoonni dawaa dhabuudhaan rakkataa jiranii fi gama kaaniin gargaarsa dhabuudhaan rakkachaa jiran naannoo Amaaraa fi Affaar keessattis namoonni hedduun rakkachaa jiran jechuudhaan mootummaan Dr. Teediroos Adaanomiif ammoo deebisaas laatee jira. Lolli Tigraay fi humna mootummaa gidduutti jalqabee ture kan jidduttis ammoo qabbanaa'e akka haaraatti ka'uudhaaf akka jiru ammoo himamaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ulaan deeggarsaa saaqamuudhaan Samaraa Affaar irraa deeggarsi guddaa yeroo ammaan tana gara Maqalee qajeelee jira jechuudhaanis himee jira. Humnoonni Tigraay ammoo kaleessaa fi dheengadda mootummaan Abiyyi Ahmad daandii deeggarsaa hin saaqu yoo ta'e lolatti deebi'uun keenya dirqama jechuudhaanis dubbachaa turanii. Yeroo humni TPLF ammoo bifa kanaan dubbatetti mootummaan Abiyyi Ahmad ulaa deeggarsaa banuudhaan deeggarsi gara Maqalee qajeelee akka jirus beeksisee jira. Pirezidaantiin Yukureen Zeleniskiin waamicha gargaarsa Jarmaniif dhiyeessuudhaan paarlaamaa Jarmaniif ammoo haasaa dhageessisaniin walabummaa fi gabrummaa jidduutti daangaan haaraatu ijaaramaa jira jedhan. Kanaaf ammoo daangaan kun immoo guyyaa guyyaan akkuma bombiin tokko Raashiyaan ammoo Yukureen irratti ammoo darbatamaa deemuun akkuma tarkaanfiin tokko ammoo fudhatamuu dhabuun guddataa adeema jechuudhaan Zeleniskiin haasaa godhaniin dubbatanii jiru. Gaazii uumamaa biyya Raashiyaa deddeebisuudhaaf ammoo yaadamee turee fi kan yeroo ammaan tana Projektiin ujummoo rarraafamee jiru. Ujummoo gaazii lama yeroo lolaa kanatti ammoo Jarman deeggaruu ishee
qeequudhaan Jarman nageenya Yuukireen ammoo irra yaaddoo diinagdee ofii dursite jechuudhaanis dubbatanii jiru. Gara keessanitti fuula deeffanna jechuudhaan Jarmanitti ammoo kan dubbatan Zeleniskiin ujummoon kun lolaaf qophaa'uu isinittiin hima jedhanii jiru. Zeleniskiin warra Jarmanitti ammoo iyyoo dubbatanii magaalaa marfamtee jirtu ammoo Yuukireen gama kibbaa Mariupol keessa kan jiru ammoo mana tiyaataraa siviilonni ammoo dhibbatamaan lakkaa'aman daatanii jiranii fi gama kaaniin Raashiyaan ammoo samii irraan haleellaa raawwatte jechuudha Yuukireenis beeksiftee jirti. San keessaa ammoo tattaaffii lubbuu oolchuu itti fufee jira jette Yuukireen. Kaambii teknooloojii hawaatiin ammoo kan gadhiifame suuraan saatalaayitii naannoo sanaa akka mul'isutti barreeffamni ijoollee jedhu afaan Raashiyaatiin ammoo lafa mana tiyaataraa san ala jiru irratti ammoo barreeffameetis argamee jira. Biyya Raashiyaa biyya Yuukireen meeshaa gurguddoon haleelus itti fuftee jirti.